yoo jettan dhaloonni kun barumsa barachuu waan isarra jiraatuuf lammaffaa dhaloonni kun sammuu isaa macaafa qulqulluu qabachuutti yookiin mata duree barachuu qabachuutti dadhabaa yookiin baay'ee biizii waan ta'eef guyyoota sadan kanarra deddeebi'ee dubbii dhugaa kana barsiisuun barbaada jechuudha. Namni sammuu isaa keessatti akka seef godhatuuf. Amma mana kana keessatti mata duree hedduu barsiiseera amma sagantaa jalqabe keessatti biyaansi yoo xiqqaate mata duree 50 ol ta'u mata duree gara 100 deemu hedduu barsiiseera. Isa kana keessaa namoonni mata duree 5 qabatan namoota muraasa kanarraan kana fedha dhaloonni kun Waaqayyo maal akka dubbate maal akka barsiise hin beekan. Waaqayyo maal akka barsiise yookiin immoo maal akka dubbate hin beekan. Kanaaf yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbii dhugaa dubbii jireenyaa kana barsiisaa jechuudha. Kanaaf akkasin sirriitti nu battana barbaada rasuma darbee kana nan barsiisa borimmoo waa Waaqayyo godhi gonnaan jedhen godha. Hafuura qulqulluutiin nan gaggeeffama. Kanaaf Phaawulos kutaa macaafa qulqulluu nama dubbise keessatti isin mana qulqullummaa Waaqayyo akka taatan hafuurri qulqulluunis isin keessa buufate akka jiru hin beektanii jedha. Hin beektanii jechuun Phaawulos gaafa sagalee kana dubbatu sabni sun qulqullummaatti waan jiraachuu dadhabeef sabni sun hafuura qulqulluu bakka kennuu waan dadhabeef sabni sun dubbii dhugaadhaaf jiraachuu waan dadhabeef maal jedhee jireenyi isinirra jiraattan kun jireenya sirrii miti. Maaliif mana qulqullummaa Waaqayyoo taatanii utuu jirtanii akka wanta mana qulqullummaa Waaqayyootti hin taanetti deddeebi'aa jirtu jedhe Phaawulos. Akka maal hin taanetti deddeebi'aa jirtu akka wanta mana qulqullummaa Waaqayyoo hin taanetti deddeebi'aa jirtu. Isheen akkaataan dubbii isaa sirriitti ni hubatamuu qaba. Phaawulos maal jedhe isheen jedhe mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektanii jedhee gaaffii gaafe. Kana jechuun maaliif dogoggortan? Maaliif hubachuu dadhabdan? Maaliif daandii sirrii deddeebi'uu dadhabdan? Maaliif Waaqayyoon buluu dadhabdan? Maaliif Waaqayyoon sodaachuu dadhabdan? Maaliif Waaqayyoon jiraachuu dadhabdan jechuu isaati. Akka gaaffiitti kaafi. Isin maal akka taatan hin beektanii? Mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektanii? Phaawulos maaliif jara sanaan akkas jedha beektu balleessaa irratti arge. Phaawulos warra Qorontoosi maaliif ergaa kana barreessa beektu dogoggora isaanii warratti argeef. Waaqayyoof jiraachuu waan dadhabaniif, Waaqayyoof buluu waan dadhabaniif, Waaqayyoof tole jechuu waan dadhabaniif, qulqullummaa wajjin waan diina ta'aniif, hafuurri qulqulluun isaan keessa waan godaaneef, laphee isaanii keessa hafuurri qulqulluun waan urkee badeef. Maal jedha Phaawulos? Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektanii. Erga akkas jedhee booda Phaawulos hafuurri qulqulluun isin keessa buufatee akka jiru maaliif hin barree? Maaliif hafuura qulqulluu biratti hafuura biraa simattan jechuu isaati? Maaliif hafuura qulqulluu biratti hafuura biraa keessumsiistan? Isinoo mana Waaqayyooti. Isinoo Waaqayyoo bitamtan. Isinoo Waaqayyoodhaaf kaa'amtan. Waaqayyootu dhiiga isaatii isin biteera. Ilma isaatu dhufee qaraaniyoo gubbaatti dhiiga isaa dhangalaasee isin jiraachiseera. Kana qofaayyuu miti ayyaana isaa hafuura isaa isiniif ergeera. Maaliif hafuura qulqulluu kanaaf bakka laachuu dadhabdanii jedha Phaawulos. Saba Qorontoosin. Har'a sabni Qorontoos hin jiru, Phaawulos hin jiru. Eenyu jedha hafuurri Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo. Har'a dhaloota sagalee Waaqayyoo taa'ee barachaa jiruuf jedha hafuurri Waaqayyoo. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan maaliif dagattan? Jallinni maaliif sin keessa buufate? Cubbuun maaliif sin keessa buufate? Biyya lafaaf jiraachuun maaliif sin keessa buufate? Waan hamaa yaaduun maaliif sin keessa buufate? Jibbi maaliif sin keessa buufate? Kiristoos irraa maaliif hin barannee jedha erga Phaawulos erga isaa gaafa barreessu. Waaqayyo irraa kaasee laphee isaaf jiraatuun dhuma keenyaaf alaa obboloota. Yeroo baay'ee namoonni gaafa gargara kadhataa dhufan kadhatatti deddeebi'uudhaan barumsa ta'anii barachuudhaan yeroo sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaan waan qulqullaa'an isaanitti fakkaata. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu qofti nu qulqulleessu itti jiraachuutu nu qulqulleessa saba keenya. Akka nuyi mana qulqullummaa isaa taanuuf akka itti jiraannu kan nu taasisu sagalee Waaqayyoo isa dhageenya sanatti jiraachuudha. Sagalee Waaqayyoo isa dhageenya sanatti yoo jiraanne nuyi mana Waaqayyooti yookiin immoo qulqullootadha. Galgala waa'ee qulqullummaa kana bal'inaan kutaa adda addaa tuqee galgala sin barsiisaa tureera. Dhaloonni bara kana keessa danda'anii qulqulluudhaaf hin jechuu itti ulfaata. Because namni dubbii Waaqayyootti waan hin jiraanneef arrabni isaa danda'anii qulqulluudhaan jedhu. Maaliif dhaloonni kun ani qulqulluudhaaf hin jechuu hin danda'u? Cubbuu isaatti isa waqqasa. Dogoggora inni godhe isa waqqasa. Deddeebinni godhe hojii inni hojjetu isa waqqasa waan ta'eef dhaloonni kun arraba isaatiin danda'anii qulqullaa'ee jechuu hin danda'u. Maaliif ani qulqullaa'ee jedhu beektu? Irbaata gooftaa yookiin fooniif dhiiga gooftaa soorata itti waan hin jiraanneef.
warra kaan dargaggummaa fuudhee fiigee warra kaan qabeenya fuudhee fiigee warra kaan immoo gaa'ela biyya lafaa kajeellutu fuudhee fiige. Gaa'ela biyya lafaa jechuun gaa'elli hin barbaachisu jechuu koo miti. Waa tokko isinitti himee darba dhimma gaa'elaa irratti. Namoonni pheenxee taatanii warra ortodoksiitti warra musliimatti warra waaqeffataatti heerumtanii isin fuula waaqayyoo irratti cubbuu guddaa hojjettan. Macaafni qulqulluun isiniif hin eeyyamu. Namoonni baay'een kanaaf jedhanii ayyaana gatan. Namoonni baay'een kanaaf jedhanii waaqayyoo wallaalan. Namoonni baay'een kanaaf jedhanii hafuurri qulqulluun isaan keessaa waan godhaaniif bakka buufata seexanaa ta'an. Obboleettii tokkoof hin gaddaa kadhatan ture waldaatti. Waldaattan kadhachaafii ture. Waldaatti tun kadhachaafii jiru. Inni dhukkuba obboleettii kana mucaas inni dhukkuba ishees inni dhukkuba sirriitti na dhaggeeffadhaa. Waldaatti yeroo baay'ee namoota nan tajaajila waan ta'eetiif. Osoo tajaajilaa yeroo amantiin kee maalidhaan jedheen abbaan manaa keessa jiraan jedheen. Ani abbaan manaa ishee sanaaf kadhachuu barbaade. Abbaan manaa keessa jiraannaan abbaan manaan koddoo hojii jiraatte. Peenteedhaa gooftaa fudhateera nan hin fudhanneetti. Akkamitti itti heerumte reennaa yeroo sanoo nana mana naan jedhee na fuudhee erga inni itti heerume immoo naqu naan jedhee. Inni galee namoonni baay'een isaanii maaliif gaa'ela biyya lafaa obboleettii tokkotu dhiifama naa godhaa. Karaa imoon tajaajilaa ture guyyaa wayii tokko. Musliima wayiin jaalladhee jira baqqaa dhiisuu hin danda'u akkamiin godhaan qorama muna dhukkubsadhaa naan jette. Naa kadhadhu jettee dhufte imoon irraan guruppiirraa nan tajaajilaa jira. Naa kadhadhu jettee dhufte barumsa akkasiniif ta'uun malee maqaa namaa kaasee haasa'uun miti. Barumsa akkasiniif ta'uuf ana haasaara. Naa kadhadhu gaafa isheen jettu dukkana wayiitiin akka isheen marfamtee jirtuun argee furrii waaqayyoo ija koo banee naa agarsiise otoo hin kadhadhu dhufe. Ani immoo gaafa namaa kadhadhu laphee namaa ilaaleen namaa kadhadha. Lapheen namaa banamaa miti taanaan hafuurri waaqayyoo waan inni natti himuun godhaan. Hin kadhatiifi noo naan jedhe yookiin yoo laphee ishee cufaa ta'e amanaan jirtu gooftaan naan jedhe na dhiisheen darbaan itti rakkatu. Naani maalidha dukkana wayii sirratti argawooti maalidhati riyyaa gooftaan qabna yookiin riyyaa biyya lafaa keessa jiru riyyaa warra dukkana keessa jiranii kana wajjin deddeebii taa'in jedheen gooftaan nama akkasii wajjin jirti naan hin jenne garuu dukkana wayiitti na agarsiise. Hiriyoonni kee akkamidha namoota akkamiiti jennaan lakkii mucaa musliimoo tokko jaalladheen jiraannaan eessadha maatiin kennaan biyya akkasii jedhe gooftaa qaboonnaa waldaa keettan guddadhee kwaarii faarfachaan ture daa'imman kee faarfachaan ture achi ol darbee warra geessa kee faarfadhee tanama immoo duubaayin hojiidhaaf an deemee jira achin jira amma garuu mucaa musliima tokko jaalladhanii isasuma kee jiraata naan jedhe ahaa inni ergachi kee jiraate isin walumaan jiraachaa jirtu kaayin jedheen lakkisa walumaan jiraachaa jirru naan jette maaltu qoyi pheenxeetu dhibe moo maaliif mucaa kana jaallatteen jedheen. Bakka akkasumatti an jaalladhee na gaafate na jaalladhe garuu dhiisuu hin danda'u mooti garuu nan lolama gaafan isaa wajjin haasawatti inni dhiisu yoo ta'e ganaati foon kee qofaa miti lubbuu keetu niyyuu lolamta jedheen. Yoo deebi'uudhaa baatte gara waaqayyootti yoo deebi'uudhaa baatte hin da'u lubbuun kee firdii bara baraatti galuudhaaf jiraan jedheen. Maasiniin jechuun barbaade obboloota ko gaa'illi waaqayyoo namaaf laatu amantii keenya faallaa nuuf hin laatu. Sini galee namoonni tokko maal ilaalanii gara biyya lafaa deemu warra qabeenya qaban ilaalanii qabeenyaan gonfamanii bifaan gonfamanii haala adda addaatiin gonfamanii ilaala mucaan kun faarfattuudha sagalee waaqayyoo dubbii jireenyaa kana barachaa turte ilaala har'a garuu jette jilbeenfadhee kadhachuu hin danda'u naan jette dhugaan sitti nama waaqayyoo naan jette jilbeenfadhee kadhachuu hin danda'u baqqaaneetti yoo na jilbeenfadhe jedhe waatu na lola dukkana wayii narra buufata ba'aa wayii dhufee narra buufata hin danda'e jilbeenfadhee kadhachuu hin danda'u. Isarraa fagaachuun mun barbaadu naan jette akka gootuun jedheen waa lamaaf jiraachuun hin danda'amu yoo fura qulqulluu buluu barbaadde nama kanarraa adda bahi yoo fura qulqulluu buluu hin barbaanne immoo dhaqee hirmi waggaa 80 waggaa 70 jiraatta garuu waaqayyo siin beekuun jedheen. Warri dukkana keessa jiraatan gara dukkanaatti deddeebi'an waaqayyo warra gananii deemanidha. Utuu beennummaa waaqayyoo yoo ganne araara argachuu hin dandeenyu. Sinitti himaati. Utuu beennu waaqayyoon gannee jenna yookiin akka jedhu macaafni qulqulluun namni biyya lafaa irratti maqaa koo yoo dhugaa naaf bee jedhe waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra gafa ture. Maqaa koo biyya lafaa irratti nama tokko fuulduratti yoo dhugaa naaf bee ani immoo abbaa koo fuulduratti dhugaa nan baafi. Namni tokko lafa irratti yookiin nama tokko duratti yookiin yaa'ii duratti yoo na gane ani immoo abbaa koo fuulduratti isa nan ganaa isa sin beeku nan jedhaanii jedhe. Ni galee gaa'ilaaf jedhee dhaloonni kun guyyaadhaa guyyaatti waaqayyoon ganaa mana qulqullummaa waaqayyoo diigaa hafuura qulqulluu of keessaa baasee gataa oola. Maal barbaacha? Bu'aa biyya lafaa barbaacha. Maaltu na rakkisee waaqayyo beekaadha waan ta'eetiif innachaa jiraatu ani immoo san jiraadha. Waldaa kun annaqaa bakka rakkinaan qabu jedhu namoonni akkasii dhugaan sinitti hima hin sobu. Isuma dhugaa waaqni sinitti hima.
Isuma dhugaa waaqaan sinitti hima. Boolla tokko keessa bishaan lama yaa'uu hin danda'u. Mana furri qulqulluun kee jiru keessa furri hamaan jiraachuu hin danda'u. Mana furri hamaan kee jiraatu keessa furri qulqulluun hin jiraatu. Ni galeera. Kiristoosiin bulta taanaan guutummaan jireenya kee, guutummaan gaa'ela kee, guutummaan hojii kee, guutummaan hafuura kee Kiristoosiin buluutu irra jiraata. Kiristoosiif hin bultu taanaan gaafati hafuura hamaadhaaf jiraattu yookiin immoo gaafati nama dukkana keessa jiraatu wajjin deddeebi'ee gaa'ela ijaartu hafuurri hamaan siif abbaa manaa kee gidduutti akka hojjetu dagachuu sirra hin jiraatu. Kanaaf waa'ee obboleettii ammaatiif hannaqi. Waa'ee obboleettii ammaatiif hannaqi. Kanaaf nuyi mana qulqullummaa Waaqayyoo akka ta'e dagachuun irra hin jiraatu. Manni qulqullummaa Waaqayyoo kun immoo Kiristoosiin isa ijaarame akka salphaatti diigamu irra hin jiraatu. Maal jedha beektaa macaafni qulqulluu nama dubbise? Qorontoos isa duraa boqonnaa 3:17 irraa maal jedha? Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo yoo balleesse Waaqayyoo immoo isa hin balleessaa jedha. Yoo maal godhe? Yoo balleesse. No, maal gochaadha dhaloonni irraa kun jaarraa kee jiru kana keessatti dhaloonni kun mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaaree isa kaa'ee kana dhiiga ilma isaatiin isa ijaaree kana guyyaadha guyyaatti maal godhaa oola? Guyyaadha guyyaatti maal godhaa oola? Guyyaadha guyyaatti mana qulqullummaa Waaqayyoo diigaa oola? Guyyaadha guyyaatti mana qulqullummaa Waaqayyoo gurguraa oola? Namatti yeroo darbee kadhata namaaf kadhadhuunaan jedhe okee nan kadhadhaaf rakkinan qabuun jedheen garuu maalidha jennaan waan ta'e baay'ee ta'utu jalaa qabamee jira. Obboleettiin kun immoo gooftaa manni isaa akkamittanii utuun gooftaa duukaa deddeebi'u gooftaa mangana baqa amantii kana dhiisee iddoo biraatti deebi'a iddoon dhufetti deebi'a yoo gooftaan baay'ee kana naa gadhiisuudhaa baate jettee naan gooftaan as faraarraadhaan hin kadhatamu beenuu adeebituuti hin kadhadhuuf hin jedheen. Obboleettii tokko galgala gartaniitu mini yoo gooftaan dhimma wayii irratti yoo dhimma sana irratti kadhachiifadhaa gooftaan yookiin Yesuus yoo dhimma sana naa hojjete nama naa jette. Ilaallee kaanee amanna miti amannee kaanee hojii isaa argina malee obboloota. Kiristoosiin ilaallee kaanee amanna miti amannee kaanee hojii isaa argina. Ni galee. Namoonni baay'een bu'aadhaaf Yesuusin amanu. Namoonni baay'een faayidaadhaaf Yesuusin amanu. Ani warra bu'aadhaaf, warra makiinaadhaaf, warra konkolaataa, warra gaa'ela Yesuusin amanan namitti lallaba miti. Warra jireenya bara baraatiif Yesuusin amananitti lallaba dubbii dhugaa. Dubbiin jireenya lallabaa jiru kun immoo dubbii jireenya bara baraati. Dubbiin jireenya dubbachaa jiru kun immoo dubbii mootummaa Waaqayyootti nama galchuudha malee dubbii biyya lafaa miti. Eegalee. Naa kadhadhu ette bareednoo galgala. Naa kadhadhu. Waaqayyo waan sana yoo gooftaan waan sana amantiin kee maal ennaa ortodoksiin ture ortodoksiin raawwannaa musliiman dhaqetti musliiman raawwannaa gooftaan immoo yoo xiqqooyyee waan ta'e naaf fooyyesse immoo afeen gooftaa fudhadhaatti. Asirraa kaleessa ortodoksii irraa musliima kanatti musliima irraa immoo gara gooftaa kan dhufte bor immoo gara waaqeffataa deemta waan ta'eetiif gadi bu'in jedheen. Ni galeera. Waaqayyo lama sadii afur hin jiru. Tokkicha qofaatu jira. Waaqayyo ana qofaadha na biratti waaqa kan biraa hin qabaatin jedha sagalee Waaqayyo. Ba'uu boqonnaa 20 abboommi jalqaba irratti hidhatanii yoo dubbistanii abboommichi akka jedhee barraa'ee jira. Ana Waaqayyo waaqa kee biratti waaqa kan biraa maaliin godhin jedha hin qabaatin jedha. Bakka haallaqe. Waaqoliin lafarraa soba. Warri namaan kadhataman, warri maqaa namaatiin kadhataman, warri maqaa Yesuus, maqaa harmee Yesuusiin kadhataman soba. Tokkicha kan kadhatamuu qabu kan waaqeffamuu qabu Yesuus Kiristoos qofaadha. Ni galee obboloota. Kan waaqeffamuu qabu kan sagadamuu qabu tokkicha Yesuus Kiristoos qofaadha. Kanaaf manni qulqullummaa ijaarame kun bu'aa biyya lafaatti gurguramuun isa irra hin jiraatu. Gaa'ila dalgaatti gurguramuun isa irra hin jiraatu. Bu'aan biyya lafaa kun bu'aan yookiin immoo bu'aan Kiristoos irraa arganne dhagni Kiristoos irraa arganne kun waan biyya lafaatiif daldalamuun gurguramuun isa irra hin jiraatu. Eenyuun waan ijaarameef Kiristoosii waan ijaarameef. Mana qulqullummaa kana yoo diigne Waaqayyo nu diiguun isaa hin oolu. Mana qulqullummaa kana yoo balleessine Waaqayyo nu balleessuun isaa hin oolu. Warra guyyaadhaa guyyaatti mana qulqullummaa kana diiganii waan biyya lafaatti waraabaa oolan, sirbatti waraabaa oolan, ejjatti waraabaa oolan, cubbuutti waraabaa oolan, jallinatti waraabaa oolan, arrabsoo hameetti waraabaa oolan isaan warra mana Waaqayyoo diigaa jiran. Isaanitti guyyaa tokko guyyaa firdii dhufuuf jira. Yesuus guyyaa tokko utuu barsiisee ka'ee mana qulqullummaatti gaafa ol seenu galgala sirriitti dubbadheera. Jarreen tokko gugee qabattee manatti ol galte. Warri kaan burtukaanii nagadanii, dinnichaa nagadanii, wantoota adda addaa nagadani. Mana keetti gaafa ol galu gooftaan namoota baay'ee arge. Immoojii boosu marresinaa. Gooftaan mana keetti gaafa argu jarri kun hin nagadatti. Jarri kun nagadatti jaartiyyuu mana abbaa koo mana iddootti furri qulqulluun jiraachuu qabu. Mana qulqullummaa keessatti nagada keessa jalqabdanii iddoon kun koo iddoo ulfinaati. Iddoon kun koo iddoo Waaqayyootti waaqeffamudha. Iddoon kun iddootti furri Waaqayyoo keessa jiraatudha. Isin garuu mana abbaa koo mana nagadaa gootanii jedheen.
Manni isin itti mana nagadaa gootan kun mana nagadaa ta'uun isarraan turreedhen. Gooftaan finyoo fudhate yookiin alangaa fudhatee jara sana garafee mana qulqullummaa keessaa gadi yaase. Warra kan warra mana qulqullummaa keetti nagadaa jiran. Har'oo mana qulqullummaa lafarraa hin qabnu manni qulqullummaa nuyi garuu laphee keenya keessatti guyyaatti maal akka nagadaa oollu beektu. Itti yaaddaniittu guyyaatti dhaloonni kun mana qulqullummaa Waaqayyo ijaare kana keessatti maal nagadaa oola maal daldalaa oolattanii yaaddanii beektu. Aan ofiima keenya mee namaan hin jennu. Ani maalan nagadaa oola guyyaatti. Yaada garaa kootiin qalbii kootiin jecha kootiin dubbii arraba kootiin mana qulqullummaa Waaqayyo kana keessatti maalan nagadaa oola. Yeroo tokko namoonni gaafa wal lolan akkas jedhu. Ani siif jedhee bakka kabajuma keef jedhee tana nan araarama rakkina qabu garuu laphee koo keessaa immoo hin baane garaa koo keessaa immoo hin baane. Garaa koo waan isheen na goote waan isheen naan jette yookiin waan inni naan jedhe laphee koo keessaa hin baduudha. Garuu immoo siif jedhee immoo nan araaramaadha. Laphee keenya keessaa erga hin baane arraba keenya araaramuun arraba keenyaan dubbachuun hiika maalii qaba? Kottaa namoonni nama wajjin jibba qabdan dhiisaa. Mana qulqullummaa Waaqayyo keessa jibbi hin jiraatu. Kottaa namoonni namaan oordan dhiisaa araara godhaa irra darbaatuma miidhamtanii. Tarii miitanii utuu hin taane miidhamtanii oordan ta'uu danda'a miidhamtanii jibbitan ta'uu danda'a. Dhimma gaa'elaa hojii wal qabatu, dhimma jireenya hawaasummaa hojii wal qabatu, dhimma hojii waan wal qabatu. Wantoota hedduutu jiraachuu danda'a. Mana oonnaa gootanii isin kan isin keessa keessan kun mana qulqullummaa Waaqayyooti. Isa jibbi keessa jiraachuu hin qabnedha. Isa hafuurri qulqulluun keessa buufachuu qabudha. Isa hafuurri qulqulluun keessa jiraachuu qabudha. Kanaaf mana qulqullummaa Waaqayyoo kana keessa utuu isaan nagadaa jiranii gooftaan gaafatu ol galee gooftaa Yesuus Kiristoos alangaadhaan jara sana garafee mana qulqullummaa keessaa gayyaase. Har'as warra mana qulqullummaa ni dhiigaan ijaare keessatti warra jibba nagadaa jiran, warra soba nagadaa jiran, warra ejja nagadaa jiran laphee isaanii keessatti gooftaan alangaa firdii biratee dhufuun isaa hin oole. Inni seenyu uunidha laphee keenya manni qulqullummaa. Ani sodaachisuun miti akkasiin dammaqxaniifan dubbii dhugaa sunatti dubbachaa jira obboloota. Isin sodaachisoo maa'oon isinii godhu tokko hin jiru. Ani akkasiin barattaniif, akkasiin hubattaniif, akkasiin sagalee Waaqayyoof jiraattaniifan isinitti himaa isin barsiisaa jira malee eenyuun iyyuu an sodaachisaa hin jiru. Isinii galee namoonni baay'ee gaafa sagalee Waaqayyoo barsiifamu yookiin sagalee Waaqayyoo itti dubbatamu gaafa sagalee Waaqayyoo itti dubbatamu yookiin sagalee Waaqayyoo gaafa barsiifamu thank you Keol. Sagalee dhugaan kun sagaleen dubbatamu kun anaaf ta'a jedhanii yaadan. Obsi waan ofi modii dara si gashee namni. Ana miti obsi. Sagaleen dhugaan kun anaaf dubbatame anaaf haasa'ame jedhanii namanan. Maaliif abaluudhaan jedhama ergichi immoo kan koomiteedha. Abaluutiin gadi nama wajjin walloteetti waan ta'eef narraa lallabni kun kan ishee laallata namiteedha. Namicha sanaan loole namicha sanaan oode yookiin namitti ishee naan ooddeef dubbatama sagaleen kun anaaf miteedha. Baay'een keessan gaafan isin sagalee Waaqayyoo dubbadhu bilbila keessan taabtaabee gochaa yoo isinitti tole ameen jechaa yoo barbaade yaadaa iddoo biraa taateessu kaan immoo Waaqayyo maallatti dubbatadha. Sagalee Waaqayyoon kun maaliif haasa'ame laata jettanii kan amantanii teessan baay'een jirtu. Ani waan tokko isiniin jedha. Dhuguma Waaqayyo isinitti hima. Dhuguma gooftaa isinitti hima. Gaafa sagalee Waaqayyoo dubbatamu hafuura dammaqaadhaan fuula Waaqayyoon teessan yoo ta'e sagalee isinitti dubbatamu kun dhagaa gufannaa akka isiniif hin taane. Dhagaa gufannaa akka isiniif hin taane. Namoonni baay'een mana ijaartuun dhagichi tuffatanii dhagichi garuu dhagaa gufannaa ta'e isaanitti argameen. Namoonni baay'ee Yesuusii warra tuffatanii Yesuusitti bu'anii gufatanii. Warri dhagaa gatii jabeessa ta'uu isaa baranii itti amanan immoo jireenya bara baraa argatan. Waaqayyo jireenya bara baraa isiniif haa laatu. Akkas jedhamee warra jala jirtanis warra irra jirtanis ofirratti dubbadhaa yaa Waaqayyo jireenya bara baraa naa laadhu jedhaa. Iddoo amma jirtanitti ofirratti dubbadhaa yaa Waaqayyo jireenya bara baraa naa laadhu jedhaa. Jireenyi bara baraa jireenya lafaarraa hin caala. Kiristoos kan inni dhufe dhiiga isaa nu lolaaseef cubbuu keenya kan inni irraa miiceef jireenya bara baraa akka jiraannuuf malee waggaa kuma waggaa 500 lafa kanarra akka jiraannuuf miti. Ni galee jireenya bara baraa. Jireenya bara baraa. Jireenya bara baraa.
Dhalli namaa jireenya darbuuf kufee ka'aa oola. Dhalli namaa jireenya daanga'uuf kufee ka'aa oola. Garuu jireenya bara baraa isa hin dabarreef immoo garuu namni guyyaa tokko dammaqee Waaqayyoon kadhachuu hin beeku. Waan isinitti hima obboloota ko. Wanti lafa kanarraa hundumtuu hin darba. Hin hafa. Hin barbaachisu miti hojjedhaa. Hin barbaachisu miti dhama'aa fiigaa. Garuu maal gochuu isinirra jiraata? Jireenya keessan isa waaqarraa farra dammaquu isinirra jiraata. Akkamitti dammaqxu? Qulqullummaatti jiraachuudhaan. Akkamitti dammaqxu? Waaqayyoof tola jechuudhaan. Mana qulqullummaa isa Waaqayyo isiniif ijaare kana isa dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoos isiniif ijaarame kana keessaa waan biyya lafaatti waraabaa yookiin waan biyya lafaatti guutaan ooliinaa. Cubbuutti guutaan ooliinaa. Hanna soba ejja itti guutaan ooliinaa. Walamachuutti guutaan ooliinaa. Waan heduu gadiitti guutaan ooliinaa. Manni Waaqayyoo mana dagadaa miti. Manni Waaqayyoo mana cubbuun keessa buufatu miti. Manni Waaqayyoo mana sobni keessa jiraatu miti. Manni Waaqayyoo yookiin manni qulqullummaa Waaqayyoo mana xuraa'ummaa miti. Iddoo afurri qulqulluun keessa jiraatudha. Har'aa kaasee afurri qulqulluun mana godhatee isin keessaa jiraatu. Yaa ofirratti dubbadhaa iddoo jirtanitti akkas jedhaa. Hafuura qulqulluu keessa jiraadhu jedhaa. Dubbadhaa iddoo jirtanitti ammas irra deebi'aa. Hafuura qulqulluu keessa jiraadhu jedhaa. Hafuura qulqulluu keessa jiraadhu maqaa Yesuusin ameen. Dabala ammas hafuura qulqulluu keessa jiraadhu jedhaa. Hafuura qulqulluu keessa jiraadhu ameen maqaa Yesuusin. Warra hafuurri qulqulluun keessa jiraate isaan fuula Waaqayyootti ilmaan Waaqayyoo hin jedhamu. Warra hafuurri qulqulluun keessa jiraate sammuun isaanii banaadha dubbii macaafaa hubachuu danda'u. Warra hafuurri qulqulluun mana godhatee keessa jiraatu isaan warra qulqullaa'anidha. Qulqullaa'uu yoo barbaade hafuura qulqulluu keessa keetti keessummeessi. Kiristoosii wajjin jiraachuu yoo barbaade hafuura qulqulluu keessa keetti keessummeessi. Kiristoosii wajjin deddeebi'uu yoo barbaade hafuura qulqulluudhaan bakka laadhu jibba baasii keessa keeti. Xuraa'ummaa baasii keessa keeti. Badhaadhummaa biyya lafaa baasii keessa keeti. Foon keetiin olii gadi hin joorii waan biyya lafaa hin hawwiin waan darbu duukaa hin buufatiin. Inni jireenya laatu tokkicha Yesuus Kiristoos qofaadha. Hafuurichi waa'ee jireenya bara baraa nu yaachisa. Hafuurichi waa'ee waaqarraa nu yaachisa. Hafuurichi waan heduu gadi nu tuffachiisa. Hafuurichi guyyaa dhumaatti koochoo nutti godhee ol fudhatee gara jireenya bara baraatti nu galcha. Ameen. Ameen maqaa Yesuus. Ameen. Dhaloota nana waan sirriitti dubbadha. Hafuura qulqulluun doolaara baay'ee qabaachuurraan caala. Hafuurri qulqulluun mana qabaachuurraan caala. Hafuurri qulqulluun dandeettii qabaachuurraan caala. Hafuurri qulqulluun konkolaataa gaarii qabaachuurraan caala. Hafuurri qulqulluun gaa'ela gammachuu qabu qabaachuurraan caala. Hafuurri qulqulluun galgala kana laphee keessan keessa haa buufatu. Ameen maqaa Yesuus. Ameen. Namoota baay'eetu alarraan suufii uffata garuu kee isaanii duwwaadha. Namoota baay'ee alarraan uffata jijjiirraa uffata garuu keessa isaanii onaadha. Hafuurri qulqulluun akka hurka bishaaniitti keessa yaa'ee godhaaneera. Hafuura qulqulluu keessummeessu, hafuura qulqulluuf jiraachuu, hafuura qulqulluuf tole jechuu, hafuura qulqulluuf bakka laachuu hin danda'ani. Waan ofii gashikee ol. Waan ofii gashikee ol. Hafuurri qulqulluun iddoo buufanni isaa laphee keessa malee iddoo biraa miti. Hafuurri qulqulluun iddoo buufanni isaa nu keessa malee iddoo biraa miti. Kottaa biyya lafaa keessaa hin baana. Kottaa waan aduu gadii keessaa hin baana. Kottaa waan darbu keessaa hin baana. Kottaa waan nu fayyadne keessaa hin baana. Hafuura qulqulluu keessummeessina. Hafuurri qulqulluun mana godhate isin keessaa jiraatu. Ameen. Yaa. Namoota baay'eetu ambasaadarii uffata. Namoota baay'eetu uffata jiree guyyaadhaa guyyaatti uffata. Namoota mana baay'ee gaarii keessa jiraata. Yeroo hafuura qulqulluu keessa jiranii hafuura qulqulluun isaan keessa hin jiru. Lapheen dhala namaa dirqamaa waa tokkoof jiraata. Eeyyoof jiraata. Tokko hafuura qulqulluuf jiraata. Yoo hafuura qulqulluudhaaf jiraachuuf baate hafuura hamaatiif jiraata. Lapheen dhala namaa yookiin jireenyi dhala namaa waan tokkoof jiraata. Hafuura tokkoof jiraata jechuudha. Malee hafuura lama baatee jiraachuu hin danda'u. Hafuura lama tokko karaa bitaa taa'e tokko karaa mirgaa taa'e baatee jiraachuu hin danda'u. Jiraannan hafuura qulqulluuf jiraachuu yoo hafuura qulqulluuf jiraachuu baate immoo namichi hafuura hamaatiif jiraataa jira jechuudha. Hafuura qulqulluun nama jibbi namaan hin jedhu. Hafuurri qulqulluun sobi hin jedhu. Hafuurri qulqulluun hati hin jedhu. Hafuurri qulqulluun namaan oodi hin jedhu. Hafuurri qulqulluun waan biyya lafaa duukaa jooraa ooli roora hin jedhu.
Afurri qulqulluun qulqullaa'e nuun jedha. Kota afurri qulqulluun erga jibba nu barsiisu ta'e afurri qulqulluun erga namaan oduu nu barsiisu ta'e afurri qulqulluun waa'ee cubbuu nu hojjechiisu erga ta'e maaliif cubbuu hojjenne reefura maaltu nu keessa buufateera? Maaliif jibbaan guutamne reefura maaltu nu keessa buufateera? Har'aa kaasee afura kana waaqayyo laphee keenya keessaa haa cabsu. አሜን በኢየሱስ Filis beekaap dammaqaa gaafan sagalee dhugaa akkasii isinitti dubbadhu afurri keessan dammaqaa ta'u sanarra jiraata. Yoo ta'uudhaa baate hin galtu gabaa Kiristoos keessaa galuun keessa hin oolu dhaloonni baay'ee. Gaafa sagaleen dhugaa isinitti dubbatamu kun lapheen keessan hin dammaqu hin banamu taanaan waaqayyo guyyaa dhumaatti akka isin hin beeku isin hin jenne. Akka nuun hin jenne. Waan hin jedhaa isin hin jedhu amantiidhaaf irratti dubbadhaa sagalee waaqa dhugaa dubbatamu kana jireenya keessan irratti amanaa fudhadhaa. Sagalichi isa kanaan jireenya bara baraadhattu. Afurri qulqulluun erga jireenya nu agarsiisa ta'e afurri qulqulluun erga qulqullummaa nu barsiisa ta'e erga afurri qulqulluun garaa dhiifamaa namaaf qaba yookiin garaa dhiifamaa qaba erga ta'e afura maaltu nu keessa buufatee jira reenu akka nu waaqayyoof hin jiraanne kan nu taasise maal akka nu biyya lafaa duukaa jooru kan nu taasise maal akka nu waan dhuganitti sammuu keenya cabsinu kan nu taasisu maal har'a afurri kun jireenya keenya irraa hin gala. አሜን በኢየሱስ አሜን Haa galuu afurri waaqayyoof hin taane jireenya keessan irraa.